eegamu intala islaamaa taatee tan islaamarraa dhalatteerraa wanni guyyaarraa eegamu osoma gammadanillee osoma gaffedhan ka mirqaani nama jiraatu taatellee rabbii bareechee nama uumee fi rabbii gartee qananii tan namaa kenne firra sodaachuun dirqama. ulfaadhaa rabbiin barakaa isinii haa godhu sunnuma nabi Muhammadii takkan qaba mana abbaa dhalee gabbaasaa abbaa dhalee irraa fudhata shari'aa rabbii takkana qaba uumaa rakkoo tokkollee hin qabdu tanarraa wanni isin fakkeenya fudhachuu qabdanii haatiin intala dhalte tamu abbaan intala dhale kamu magaalaa kana keessatti sunnaa nabi Muhammadiin kennuuf warra kanarraa qajeelan fakkeenya fudhachuu qabdan ilmaan tun yoo gama duniyaa taatellee duniyaa qabdi akka feetellee ta'uu dandeetti waan barbaaddenillee bahuu dandeetti garuu rabbii isaan irratti tola oolee sodaa jecha uf qaqqabanii deeman hiyyummaa akkana dhufaniif hin qabani qabu ummata keenya hiyyummaa akkanatti uffati kun hiyyummaa agarsiisa moo sunnaa nabi Muhammad agarsiisa. Allahu akbar Allahu akbar daqiiqaan qabnu dhumate waan takka bichaa dhaamadhu inni an dhaamadhu biyyi tun biyya islaamaati isaniin kun marrinuu ilmaan islaamaati dubartiin islaama kana waliin intala man keessan tamu harka rabbitti isinii uume harka keessan dhahuu irratti rabbii keessan sodaadhaa dhaamadhu isin lammeessitu intalti armaa deemtee achi dhaqxe kamu gizeen achii dhufne nagayaan akka sunnaatiin dhufu intala argachuun gammachuu lammaffaati sunnaan dhaquun gammachuu lammaffaati islaami minbararraa akkanii yineef armati isinit dhufne isan maraa bultii teessan rabbi haa tolchu ilmaan keessanillee rabbi isinii haa barakeessu ulfaadhaa wayyamaa galata qabdanii amma nu jala